Jaal Aartistii Kadiir Martuudhaa yeroo ammaa kana dhibee hedduu dhukkubsatee algarra ciisurra jira. Rabbiin Jaal Kadiir Martuu keenya yookiin immoo Jeenaraal Aartistii Kadiir Martuu Rabbiin isaa nu haa fayyisu. Aartistii Kadiir Martuudhaa Oromoodhaaf jedhee wanti inni hin ta'in hin jiru. Lubbuun isaa hin wareegamne garuuyyuu wanti inni hin ta'in Oromoof jedhe hanga ammaatti akka dhalatee of beekerraa gara aartii dhuferraa Kadiir Martuu Oromoof jedhee waan baay'ee ta'e. Kadiir Martuu dhibeen inni amma dhibameetiin ittiin ciisu jiru kunillee dhibee asoo Oromoof yaadu asoo uummanni Oromoo yoo walitti bu'u asoo Oromoon gara kamiiniyyuu hoo jarri wal loltu asoo jaraaf yaadu asoo jaraaf aaru asoo jaraaf cinqamu sammuun isaa gama amantii isaatiifis asoo cinqamu asoo aaru sammuun isaa waa hedduu wal qabatee sammuu isaatii fi qaamni isallee namni tokko yoo nyaatee dhuge yookiin immootu ayyaanni itti hammaateetiin hin jedhe akkaataan nyaanni sun gad namaa taruu yookiin immoo nyaata sanitti nyaatanuu yoo hin beekan. Aartistiin keenya sababa kanarraan kan ka'e dhibee irra bu'ee amma mana yaalaa jira. Oromoon hundi keessan bakkuma jirtan biyyuma jirtan hundatti wal gurmeessatii aartistii keessan baraaraa bira dhaabbadhaa hambifadhaa taanii wanti rabbi jedhe hin ooltu rabbiin isaa haa fayyisu rabbiin inshaallah rabbiin dhibee kana jalaa isaa haa baasu. Kadiir Martuu kan nu itti ilaallu akka jechuun gootota keenya kan kaleessaa asoo Oromoodhaaf asoo uummata Oromoodhaaf jedhaniitiin amantiidhaan asoo walii hin qoodin wareegaman akkasittiin isa laalla ija san keessatti ija isaan itti yaadannu saniin itti yaadanna gatii ta'eefini aartistiin keenya Jaal Kadiir Martuu nuuf haa qarqaaramuu qarqaaraa hin qarqaaraa waan qabnuun bira dhaabbannaa du'aa illee godhaa fi akkuma amantaa keessa